dheeraa turuu hin danda'u jechuudha. Baanna'uu danda'a. Muka waan hin malle muka ijaarsaaf hin taane yeroo itti namni ijaaramutu jira. Yeroo hedduu manni akkasiin ijaarama jechuudha. Kanaaf osoo isiniif danda'ame mana ofii keessanii lafa bitattanii lafa irratti ijaarrachuutu barbaachisaadha. Akkuma beekamu ijoolleen keenya biyya alaa jirtan shamarras ta'e dhiira jechuudha. Mana ijaarrattanii kan isin galtan akkasumas yookaan bitattaniiti waan ta'eef kanaaf iyyuu kana irratti waan yaadan isiniif kennu amma isiniif danda'ametti lafa bitattanii osoo hojii qulqulluu jechuudha waan gaarii irratti ijaarrattanii gaariidha. Maaliif wanti isin ofii hojjetattanii wanti namni isiniif hojjete tokko miti jechuudha. Isa kanaaf iyyuu sumaayyuu immoo namni akkasii godhee ijaaree simmintoo hin babbareechee jedhu kun gatiin isaa baay'ee jabeenya. Tokkoffaa muka gaariidhaan hin ijaaramne. Lammaffaa qorqorroon isaa tokkoffaa miti kan fulla'uu danda'udha. Qorqorroo waaxirii yookaan qorqorroo dallaadhaan ijaaramtu fayyadamu jechuudha. Namoonni mana ijaaranii gurguran yoo akka tasaa nama rakkatee gurguru nama manooraa ofii rakkatee gurguru yoo ta'e malee hojiin dallaalee yookaan ammoo namoonni mana hin taane gurguran waan gaarii miti dheetii yaadan gama kootiin. Kanaaf sumaanuu namoonni na gaafatan jechuudha. Yoo isiniif danda'ama ta'e mana ofii keessanii ijaarsifachuu yaalaa. Sumayyuu immoo yoo nama qabaatanii dhagaa innis ifa manaaf godhaa malee ijoolleen keenya hedduu akkasii rakkataa jirtan hin beeka waa'ee odeeffannoo ijaarsa manaa irratti jechuudha. Namni keenya seenaa tokko baafnaan nama amanamaa miti. Akkuma yeroo darbee isiniif kaasee baay'ee birrii keessan kana baballeessa jechuudha. Isiniif galee isinuun beektu gamaalaan isinitti himaa isinuun beektu ijoolleen tokko jechuudha. Amma yeroo hedduu kan manni keessan lafa harkifatuuf jechuudha. Amma ijoolleen tokko manni kawwan mana ga'ee waggaan mana ga'ee hin baane asin geenye jettu. Yeroo hedduu wannan xiyyeeffadhe kanatti dubbaduuf akkasiin irraa fayyadamteedhaaf. Inni tokkoffaan sababii manni keessan lafarraa harkifatee dafee isinii bahuu dhabuuf nama dhabuu keessanii kun beekamaadha. Namni keenya achi taa'ee isii as taa'ee isii yaaddessuu qofiteedha. Qaala'insa akkanaa maalan godhaa maal gatiinsaa kana jedhee gatii guddisee isinitti hima jechuudha. Kun amala baratamedha jechuudha. Isin ammoo kana dhaga'uu hin qabdanu. Kanaaf namoota dudduubbee nama sanaallee qorachuu qabdu jechuudha. Haala yeroo akkasumas waan baasiidhaaf oolu gaafachuu qabdu jechuudha. Kanaaf yoo isiniif danda'ama ta'e mana ofii keessanii ijaarrachuu yaalaa malee ijaaramaa bitadhaa jettanii qarshii guddaa hin baasina. Dhugaan isin hima. Hojii qulqulluu ofii keessanii hojjetachuu wayya. Baay'ee salphaadha dhugaa. Amma inni simaltanii fakkeenyaaf 500 600 mana tokko bittanu mana waa hin taanedha. Akka yeroo ammaatti jechuudha. Ofii ammootu yoo namni amanamaan irra dhaabatee kan isiniif ijaaru jiraate 500 mana bareedaa ijaarrattanii baafachuu dandeessu. Haaluma yeroo giddu galeessa godhatee jechuudha. Akkam tahee manni tokko amma 500tti ol ka'ee dhaaba waan hunda xumuree bahuu ni danda'a. Yoo nama qabaattan yoo nama isiniif yaadu namni namaaf yaadu namni sirriitti namaaf dhimmu yoo jiraate jechuudha. Akkasii daawwattoota keenya kanaafuu gabaabumatti mana osoo ofii keessanii ijaarrattanii gaariidha jechuudha. Kanaaf akkaataa yaada biraa yoo qabaattan komentii irratti naaf kaa'aa akkasumas gaafii yoo qabaattan gaafachuu dandeessu isiniin jira. Please like godhaa video sirriitti daawwadhaa akkasumas like share gochuu hin dagatinaa. Karaa social media adda addaatti share godhaa. Subscribe isaallee guddisaa isiniin jedhaa galatoomaa warreen hordofaa jirtan akkasumas warreen jajjabeessaa jirtan baay'ee isin